Hordoftoota koo akkam jirtan oduuwwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessaa durarratti hangafoota. Ittaanaan muummichi ministeeraa obbo Tamasgan Xurunaa hooggantoota haaraa mana maree majlisaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin mari'atan. Xumuramuu hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa hordofee hooggantoonni fi hojjettoonni naannoo Oromiyaatti sosochii ka'umsa qaamaan gammachuu isaanii ibsan. Koomishiniin gumrukaa dargaggoota 3,000 caalan eebbisiise. Qabxiin barattoota kutaa 12ffaa tibbana ifoomsame ajandaa marii ta'ee itti fufeera amma oduu bal'inaan. Xumuramuu ijaarsa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa hordofee hooggantoonni fi hojjettoonni naannoo Oromiyaatti sosochii ka'umsa qaamaan gammachuu isaanii ibsaniiru. Hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa ashaaraa faajjii fi mallattoo tokkummaa uummattoota Itoophiyaa yoo ta'u, injifannoo Adwaa lammaffaa dhaloota haaraan galmaa'ee abdii guddaa dhaloota egereetii jedhaniiru hirmaattonni wayitii gammachuu isaanii ibsanitti. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalatee hooggantoonnii fi hojjettoonni biiroolee Oromiyaa saganticha irratti hirmaataniiru. Dhaloonni ammaa kun dhaloota seenaa himu kan seenaa barreessuu fi seenaa hojjetudha jedhaniiru obbo Awwaluun wayituma kana haasawaa dhaggeessisaniin. Dhaloota seenaa darbe himu qofaa miti. Dhaloota seenaa isaa dhiigaan, fuuraan, maallaqaan, qarshiin, humna qabuun irra deebi'ee dhaloota barreessaa jiru, dhaloota dubbachaa jiru, dhaloota hojjechaa jirudha. Kanaaf isin dhaloonni ammaa baga gammaddan, baga gammanne jechuun barbaada. Uummanni Oromoo hacuuccaa jalaa ba'uudhaan sabaa fi sablammiilee waliin seenaa guddaa barreessaa jiras jedhan ittaanaan pirezidaantichaa. Hidhi haaromsaa aggaammii alaa fi keessaa qolachuudhaan coba dhiigaan goolaba argate biyya boquu ol qabachiisuus himaniiru. Uummanni Oromoos humnaan boondii bitachuudhaan kan hirmaataa ture yoo ta'u, maallaqa qofaan birrii biiliyoona 12 arjoomuun shoora olaanaa akka gumaaches mirkaneessaniiru. Qaamoleen hawaasaa adda addaa naannolee adda addaa keessatti hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa ijaarsi isaa xumuramee eebbifamuusaa wajjin wal qabatee itti fufiinsaan gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Uummanni naannolee adda addaatti argamus hiriira nagaatiin deeggarsa isaa ibsaa kan jiru yoo ta'u, deeggarsi taasifamu kun kan itti fufu akka ta'es beekameera. Ittaanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunaa hooggantoota haaraa mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin mari'ataniiru. Obbo Tamasgan Xurunaa ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin filannoon biyyaalessaa majlisaa haala milkaa'ina qabuun gaggeeffamuu isaatiin uummata musliimaa fi hooggantoota mana marichaatiif dinqisiifannaa qabuun ibsuun barbaada jedhan. Filannoon majlisaa naga qabeessa hammataa fi hirmaachisaa haala ta'een gaggeeffamuu fi kan irraa baratamu ta'uus ibsaniiru. Mootummaan dhimmoota biyyaalessaa irratti hooggantoota mana marichaa waliin walitti dhiyeenyaan kan hojjetu ta'uu fi waan barbaachisu maraan deeggarsa barbaachisaa akka taasisus mirkaneessaniiru. Hooggantoota mana marichaatiif bara hojii gaarii akka ta'uufis hawwii qaban ibsaniiru obbo Tamasgan. Koomishiniin gumrukaa dargaggoota 3,228 kutaalee biyyattii hundarraa walitti babaan leenjisaa ture eebbisiiseera. Kaayyoon leenjichaa riifoormii akka biyyaatti eegalame milkeessuudhaaf humna namaa ga'umsaa fi gurmaa'insa qabu horachuuf ta'u koomishinarri gumrukaa obbo Dabalee Qaabataa himaniiru. Leenjitoota sabaa fi sablammoota biyyattii 67 caalan keessaa walitti babaan gara koomishinichaatti akka makaman taasifamaa akka jirus eeraniiru. Eebbifamtoonni kallattii maraan hojiif akka qophaa'anis hubachiisaniiru. Leenjitoonni erga sirna waadaa galuu raawwatanii booda miseensota hojjettoota gumrukaa akka ta'anis himameera. Ministeera galiiwwanii addee Ayinaalam Nugusee dabalatee hooggantoonni koomishinichaa fi kanneen biroo sirna eebbaa irratti argamaniiru. Dhimma qabxii barattoota kutaa 12ffaa irratti xiyyeeffatetti yoo dabarru barataa qormaata kutaa 12ffaa 600 keessaa qabxii 9 qofa dhabeen wal isin barsiisa jalqaba irratti magaalaa Roobee Baalee kutaa magaalaa Gobbaatti dhalate barataa Khalid Bashir jedhama. Daa'imummaa isaatti
achumaa kutaa magaalaa Gobbaa mana barumsaa haaraa Finjaatti imala barnootaa eegale. Barataa Khalid Bashir kutaa 8ffaattis qabxii olaanaa fiduudhaan mana barumsaa isaa keessaa seenaa hojjetee akka darbe keessa beektotarraa odeeffannee jedha OBN. Kutaa 8ffaattis bara 2013 qabxii 96.7 fiduudhaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu bultii addaa Dodolaatti makame. Khalid Bashir barataa qaxalee qormaata kutaa 12ffaa akka biyyaatti durseetu addatti OBN waliin turtii taasise. Daa'imummaa kiyyarraa eegalee waa tuttuquu jaaladha. Beekumsa waan ittiin qabne hiikee kukkuta kan jedhe Khalid baatirii maatii 100 ol kukkutee balleessuudhaan irratti barachuu himeera. Barataan qaxaleen Khalid Bashir mana barnootaa ifa boruu bultii addaa Dodolaatti barachuudhaan qormaata biyyaalessaa bara kanaa saayinsii uumamaan qabxii 591 kan galmeessite yoo ta'u 591 galmeessisuu koo gaafa dhaga'u rifaatuunis gammachuunis natti dhagahame jechuun hime. Barataan kun afaan Ingilizii 96, herrega 100, fiiziksii 100, keemistirii 98, baayoloojii 99, attituudii 98 walumaa galatti 600 keessaa qabxii 9 qofa dhabuudhaan 591 argatee akka biyyaatti tokkoffaa ba'uu danda'eera. Dhibbeentaan barattoota darbuu dhabanii fi qabxiin ani galmeessite gammachuun koo akka wal maku taasise kan jedhe Khalid iccitiin milkaa'ina kiyyaa cimee waan hojjedheef qofaa jedhe. Barataan kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoof dadhabuu gaafata. Barachuun dadhabbii booda firii fida kan jedhe Khalid milkaa'ina kaayyootiif cichoominaan hojjechuutu murteessaadha jechuun himeera. Waanan qophaa'ee hojjedheef qabxii kana galmeessite gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Biyya kiyya teeknooloojii sooftiweeriidhaan guddisuu fedha jedheera barataa Khalid Bashir. Maatii fi ollaan waa'ee Khalid dubbatanis daa'imummaarraa eegalee nama cimaa akka ta'uu danda'u tilmaamaa turre kanumatu ta'ee jechuun dubbataniiru. Barattuu qormaata biyyaalessaa saayinsii hawaasaan qabxii olaanaa galmeessite Simboo Darajjee wajjinis wal bara. Barattuu Simboo Darajjee fi Hayimaanoot Yohaannis qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017tiin akka biyyaatti barattoota shamarranii keessaa qabxii olaanaa galmeessisuu danda'an. Barattuu Simboo Darajjeen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa damee saayinsii hawaasaan dubartoota keessaa qabxii olaanaa galmeessifte. Barattuu Simboo Darajjee qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 damee saayinsii hawaasaatiin qabxii 548 galmeessisuudhaan dubartoota keessaa qabxii olaanaa fiduu dandeesse. Simboo Darajjee ayyaana magaalaa Finfinnee mana barumsaa qulqulluu Yoosefitti barachaa turte. Barattuu Hayimaanoot Yohaannis ammoo qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 damee saayinsii uumamaatiin barattoota shamarranii keessaa akka biyyaatti waliigalaan qabxii 579 galmeessisuu dandeesse. Hayimaanoot Yohaannis magaalaa Finfinnee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bisraat Gabreelitti barachaa turte jedhameera. Kabajamtoota hordoftoota koo waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhe yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun
namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.